Haay akkam jirtu maatiin YouTube chaanal Ambooteek waa beekuun gaariidha waan beekan barsiisuun jijjiirama guddaadha jedha YouTube chaanaliin Ambooteek. Viidiyoon ani har'a isiniif qabadhee dhufe akkamitti paaswordii wifi beekuu dandeenya yookaan show gochuu dandeenya isan isinitti agarsiisan hordofaa. Yeroo jalqabaaf gara YouTube chaanalii koo kan dhuftan Ambooteek subscribe akka gootan kabajaan isin gaafadha. Viidiyoon ani gadhiisu dafee akkasiin bira qaqqabu yoo barbaaddan mallattoo bilbilaa sana irratti cuqaasa. Gara hojiitti haa gallu. Ani kan hin fayyadamu Windows 10 dha. Iddoo kanarratti search bar irra cmd yookaan command prompt jedhaa barreessaa. Iddoo kanarratti waan ani barreessu afaan barreessa neetshee waalan show profile enter jedhaani wifi kana dura fayyadame yookaan fayyadamaa jiru isanatti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu tokko isa password isa cabsee isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf Masarat Hotel Sardisa jedhu control plus C xunna yookaan copy goona jechuudha. Achiin iddoo kana bira dhuftanii neetshee waalan show profile control plus V xunna yookaan paste goona jechuudha. Key equal to clear enter jennaan. Passwordin wifi kana room user jedha jechuudha. Kanadha jechuudha passwordin isaa. Ammas kan biraa cabsee isinitti agarsiisa jechuudha. Neetshee waalan show profile enter. Fakkeenyaaf halluu kan jedhu isa cabsee control plus C. Achiin iddoo kana bira dhuftanii neetshee waalan show profile control plus V yookaan paste goona jechuudha. Key equal to clear jennaan. Enter jennaan. Passwordin isaa 123 jechuudha. Passwordin isaa kanadha jechuudha. Viidiyoon koo isinitti tole like, isinitti tolu baate dislike gochuun maatii chaanalii kana akka taatan isin affeera.